akkamii maal si godhe dandeessee oliin kaatu? Ol kaa'uus hin danda'u, dalagachuus hin danda'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu naguma kari me video kana lalaati. Yaada isaa fudhannu share goone namoota kan biras akka inni qaqqabu jechuudha. Gayyaa baanu. Ammane akkamii erga si dhukkubuu jalqabe hammam ta'eera? Waggaa gara waggaatti deemu jira. Erga si maal hojjettee daa'ima kee bulfataa turte? Kuduraa waan arginu hojjetaa ture. Amma garuu waa tokko dalagataan jirtu. Dalagataan jiru amma. Namni si deeggaru maayyuu hin jiru. Hin jiru waan tokko. Daa'imman kun si bira jiran kun kan keeti? Kan kooti. Amma dhukkubni kee akkamii maal si godhe dandeessee oliin kaatu? Ol kaa'uus hin danda'u, dalagachuus hin danda'u. Kanaaf deeggarsi si barbaachisaa namoota miidiyaa irra jiran hiriyoota kee iddoo garaagaraa jiran maal jettan? Akka jarri na deeggaran akka naaf yaa'an dhabee lafatti hafee duraan nan dalagadheen jiraataa ture amma immoo dalagachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni miidiyaa irra jirtan namni si beektan si hin beeknes obboleettiin keenya kun kaleessa dubartii cimtuu tattaaffattee daa'imman ishee kana guddifataa turte nama jireenya gaarii jiraataa turte suuraawwan ishee kana dura feesbuuk irratti gadhiisne irraas akkuma hubatamuu danda'u jechuudha nama jireenya gaarii jiraataa turtee fi yeroo ammaa kana immoo sababa deeggarsa dhabuutiin dhukkubsattee dagatamtee iddoo ciistetti hafteetti jechuudha miilli ishee laamsha'ee dandeessee kaatee deemuu hin dandeessu waan ta'eedhaaf namoonni ishee beektan hin beekne miidiyaa kanarra jirtan adaraa keessan otoo nuti jirru obboleettiin keenya kun dhibamtee bakka dhibamtetti bakka ciistetti hafuun qabduu nu deeggaraa viidiyoo kanallee sheer godhaa namoota hunda biraan nu qaqqabsiisaa. Nu share goone namoota kan biras akka inni qaqqabu jechuudha. Gayyaa baanu.